Arda gurbattiin isin Johar jettaniin taniin ankash labbee propagandist iskambag jeebee kuturi. Oromon abiyyitti balbala cufateera. Abiyyi kaleessa Haacaaluu Hundeessaa goota ija barbadaa ka akka abiyyiin kiiloo afur seenuuf wayyaanee afoo dhaabbatee wayyaaneedhaan kiiloon afur teessanii miti. Seenaa kana keenya abbaa dabarsinee laannuuf hin qabnu. Dhugaadhaa sabaaf sablooma kutaa hundumatu hojjeta. Abbaan deemee dabbaniitu mootummaa walii galuu dadhabanii dhaaban. Nutis hamma deemnee waan isaan nu gorsuun irra jiru. Kan Oromoo si taasisu uumaadha, ayyaana, safuudha. Namni waan sadan kana wantoota amma Johar tibba darbe keessatti inni kitaaba isaa gurgurachaa jira, daldala keessa jira, naggaadeedha. Naggaadeedha inni mamma waan dhingada Naayiroobiitti kitaaba Ingaabbuu dhalate yaadisu. Yaadichi kitaaba san eebbisiisu kitaaba gurguruun akkuma jirutti ta'e kitaaba san marsee yaadi jiru suni Naayiroobiitti dhalate, Awurooppaatti guddate, Ameerikaatti du'e, Atlaantaa irratti awwaalame. Arda gurbattiin isin Johar jettaniin taniin ankash labbee propagandist iskambag jeebee kuturi. Kan akka isaa kun Itoophiyaa qabachuu dhiisi ganda xiqqaas hin danda'u. Amata 22 beekane gurbattiisan mee wanta Johar bulchi addunyuma kanarra doolaara takka godhe naa jinaa jaartii isaa tokkitti bulchuu dadhabee shanaffaa jaafaarra jiram. OMN diigee biraa bee qushaashaadha namtittiin Johar jettaniin tuni. Ani Johar hin jiru ni bara. Qushaashaadha, leebaadha, salbaaciidha, tiraasha, daldaltuu siyaasaati. Gadhee arra ganda xiqqaa tokko baadiyyaa inni irraa dhufe san guyyaa 52 kanniif jedhanii bulchi jedhanii kannan sa'a 22 bulchuun danda'u. Daqiiqaa 5 keessatti harree hatee lukkuu hatee gurguratee biraa deemee nama akkasiiti. Ni beeyna wanta beeynurraa isin himna jechuudha. Oromoon abiyyitti balbala cufateera. Abiyyi kaleessa Haacaaluu Hundeessaa goota ija barbadaa ka akka abiyyiin kiiloo afur seenuuf wayyaanee afoo dhaabbatee wayyaaneedhaan kiiloon afur teessanii miti. Oromoon maltii kottaa kiiloo afurii bahaa jedhee gahee leencaa taphate ajjeese. Abiyyi hiriyaa isaa kaleessaa Lammaa Magarsaa kan aangoo isaa maltu aangoo dabarsee abiyyiif kenne biyyaa ari'e. Abiyyi kaleessa Jawar Mahammadi Baqqalaa Garbaa warra qeerroo gurmeessee kiiloo afurii wayyaanee ari'e mana hidhaatti guuree darare. Abiyyi naannoo Amaaraa deemee sabboonummaan Oromoo gandatti galche jedhee diina wajjin Oromoo hamate. Abiyyi kaleessa Oromoon akkan kaanetti kuffisa, akkan kaanetti cabsa jedhee akka Oromoon hoggaa kuma deebitee hin kaanetti cabsa jedhee Oromootti dhaadate. Abiyyi kaleessa battee urgeessaa dhiira Oromoodhaaf qabsaa'e nama ajjeese. Nama kana namni amanee kana booda isa waliin dalagee balbala banuuf hin jiru dhamaa akka isaa yoo ta'e malee gantuu akka isaa yoo ta'e malee kanatu garaan nu jiraaf Abiyyi Oromoon balbala itti cufateera. Balbaltii Oromoo kanaan booda Abiyyitti haraama namni Abiyyi waliin amanee diil isa waliin godhu tokko hin jiraatu yoo nyaatamuu barbaade malee. Kan Oromoo si taasisu uumaadha, ayyaana, safuudha. Namni waan sadan kana hin beekne Oromoo ta'uu hin danda'u. Uumaa jechaan uumaa Rabbii si uume foon kee, lafee kee fi dhiiga kee amma arginu kanaadha. Ayyaanni kee immoo si'uma ijaan garuu mul'atu. Si'uma garuu. Abbaan deemee dabbaniitu mootummaa walii galuu dadhabanii dhaaban. Nutis hamma deemnee waan isaan nu gorsuun irra jiru afaan gaadhaan nutti himuun irra jiru qabsoon saba keenya akka taanetti akka fashaloofne qabsoon waggaa 60 gangalachaa ture goodaatti akka hin banne sabni Oromoo waggaa 50 60. Seenaa kana keenya
abbaa dabarsinee laannuuf hin qabnu dhugaadhaa sabaaf sablooma hunda hundumatu hojjete hundumtuu ga'ee qaba ga'een keenya immoo akkuma bal'ina uummata Oromoodhaa guddaadha seenaa salphinaa hin qabnu biyya kana keessatti seenaa uummata Oromoo salphisu biyya kanatti hojjennee hin beeknu baandummaa hin qabnu nuti amma garuu baandummaa mul'achaa jira uummanni Oromoo qabsaa'ee ijoollee isaa wareegee bitabittaarraa aangoo fudhatee biyya hoogganaa yeroo jirutti itti gaafatamummaa fudhatetti uummanni sabaaf sablammoonnis nu haa bulchan yeroo jedhanii simatanitti mee nageenya biyya kanaa tasgabbeessa yoo ta'e baqa Oromoon hoogganu yeroo jedhanii aangoo Dr. Abiy kennanitti Dr. Abiy bira dhaabbachuu dhiisnee wayyaaneedhaan bitamne faallaa mootummaa kanaa mootummaa jibbuu dandeetta kaayyoo siyaasaa biraas qabachuu dandeetta yeroo akkas naashinaal ishuun dhufu kanatti Oromoo wal bira dhaabbachuu irra ture wal bira dhaabbateet booda hisaaba isaa hojjechuu hin danda'a ture kana dhiisanii juntaa wajjin dhaabbatan juntaa wajjin dhaabbatanii mootummaa Oromoon hoogganuudhaaf itti gaafatamu fudhatetti duulan Oromoo bakka lamatti baqaqsan mo'atamuu waan dandeettaniif harka kennadhaa nuun jedhan waraana irratti mo'atamuu waan dandeettaniif harka kennadhaa nuun jedhan televizyinii banatanii juntaa wajjin dhaabbatanii diina wajjin dhaabbatanii mootummaa uummanni Oromoo irratti hirmaannaa guddaa ga'ee guddaa qabu kan sabaaf sablammoonni immoo tole jedhanii fudhatan faallaa isaa dhaabbatan. Wantoota amma Jawaar tibba darbe keessatti inni kitaaba isaa gurgurachaa jira daldala keessa jira naggaadeedha inni amma tibbana afaan qabatee jira maaliif jennaan waan barbaadu taargettiin isaa kitaaba gurgurachuudha dantaa rakkoo Oromootiif furmaata laachuu osoo hin taane dantaan Jawaar kitaaba isaa gurgurachuudha kitaaba gurgurachuuf immoo amma kana rakkina uummata Oromootti qoosni irra jiraatu tureessu qoose hedduu qooses rakkoo uummata Oromootitti hedduu qooses qoosansaa hin dhumu nama dhaga'uu dhabnaan dhiise amma taargettiin isaa kitaaba gurgurachuu waan ta'eef hamma barbaadu gurgurateera waan ta'eef so kuni akeekni isaa maalinni akeekni isaa maal tokkoffaa jarri kuni akkuma ati kaaste Jawaar gahee olaanaadha kan inni paarticha keessatti qabu waan kana guutummaatti akka quban qabne si garsiisa wanta inni alarra taa'ee diiyaaspooraa warra biyyas lafas hin beekne waliin qaqqaaqaa ture alarra wanta isaan inni achitti haasa'aa ture malee warra asii akka waan quban qabne jarrummaan lamaan akka waan wal quban qabne wal faallessa guutummaatti isa ammaa kana ani quban qabu guyyaadhuma eebbaa gurbaan kun nutti hin qoosa gurbaan jedhee abbaa seeraasi artistiidhasi amma immoo kitaaba barreessutti ka'ee hin faarfatasi abbaa qabeenyaatisi waamatti waamuu wallaalle maal jedhee akka waamu dansa hojii keenya hadhati hojii keenya hadhu konfiyuuzii nu goote eenyu jennee akkas waamnu wallaalle abbaa seeraa jenna abbaa qabeenyaa jennamoo artistii jennamoo faarfataa jennamoo waan jennees waamnu wallaalle kitaaba qubee generation fi dinagdee jiru eebbisiisee hawaasa biraan ga'ee jira kitaabni yeroo baay'ee gaafa eebbifamu achi gubbaa teessee kitaaba tokko birrii ammanaan abaluun biteera
kitaaba tokko abaluun hammanaan biteeraa kan jiru dhageenya kan dassuun dhageenya kan dassuu nyaannee dhunnee xafannee kitaaba keenya bobaa jala kaa'annee gal kitaaba bitadhaas kan nuun jedhu bitadhaas nuun hin jenne kennaadhumatu nuu kenname sirba haaraa tokkos hojjete afaan Oromoo fi afaan Amaariffaa wal keessa makee nu hojjete sanas nu eebbisiise isa ammaa kana sapiraayizii nu godhe kabisu mana waame jimaatan naqee anin qoosan se'e hojii keenya dhudas nuti taphachaa jirtati hojii keenya yoo dubbii kanaan soba ka jettu taate ilma Oromoo taate ati ilma Oromoo osoo hin taane kuulloo Oromiyaa keessa galtee afaan Oromoo barattee biltsiginnaadhaaf ergamte dhageeffadhaa viidiyoo. Biltsiginnaan Oromiyaa kan inni ittiin qabate isa sila jenne filamee miti dorgomee mo'atee miti namni sin barbaada maaloo kottuu ati na bushiyee miti ijoollee mana keessaa gadi fuudhee warra fuulduratti rashanee batteefaa gombisee suuraa kaasee nutti agarsiisee hacaaluu ajjeesee awwaala dhowwatee Oromoo qeerraa buqqiseeti kan inni Oromiyaa qabateeru malee jaallatame.